wanni na sodaachisu tokkolleen hin jiru warri mirga qubaallee natti qabu jettee dubbattee jirti. Ani kana sodaachisu odoo wanni tokkolleen hin jiru kana sodaachisu re'eelee kiyya ka sodaachisu jeedala yookaan ammoo geedala ofirraa eegu malee awwaan sodaadhu diina hin qabu jechuudhaani. Televizyiiniin Deutsche Welle seenaa ishee guddaa dhiyeessa ture. Maddii oduu Reuters, Associated Press, CNN, Al Jazeera milkii ishee namni hin dhiyeessin hin turre. Gaazexaan Xaaliyaanii akka intarnaasiyonaalee faati seenaa jechuun ajjitu nama jechuun baadiyyaa Xaaliyaanii jijjiire jechuudhaanii barreessanii jiranii. Odeessaa biyya Xaaliyaan irraa dhuftee ajjeefamuu fi akkasumas seenaa ajjituu Edaa'oo guddataa isin biraan gahuu deemna. Edaa'oo ajjituu Edaa'oo guddataa nama Oromooti bara 2010 akka herrega Awurooppaatti qarqara Finfinnee irraa lafa abbaa ishii lafa handhuuree haadhaaf abbaa ishiitti awwaalame. Oromiyaa irraa maqaa maaster pilaanetiin lafti ishii irraa fudhatamtee biyya Oromiyaa irraa gara Xaaliyaaniitti baqatte. Gara Xaaliyaaniitti yeroo baqatte kana akkuma baqattoota kamiyyuu jechuun harka qullaa harka duwwaa dhuftee yoo akkam guddatte yeroo 200 kiisii keessaa akka qabdu ka dubbatte. Garuu intaltii tunini Xaaliyaan eegii dhufteen dubattu milkii guddaa horachuudhaan hojii warri Xaaliyaan amma tana bira dhiisanirra guddatanii horsiisaa re'ee horsiisuudhaan itittuu Xaaliyaanii dhiyeessuudhaan beekamtee guddaa akka fakkeenya baqattoota biyya Xaaliyaan jijjiiranii baqattoota hojii uumanii baqattoota hirmaannaa Xaaliyaan keessattuu fudhatanii fi nama barumsa baratee hojjate uf jijjiire jedhamtee akkasittuu dhiyaachaa turte. Gamtaa Awurooppaa keessattuu Xaaliyaan bira dabartee nama jechuun Oromoo ka maaster pilaaniin buqqise ajandaa ishii yeroo hedduu haasa'uu barbaaddu saaxiluu barbaaddu land grab in Itoophiyaa jechuudhaan mata duree guddaa gootee akkuma Jawaar Mohammad Faatii dhimma maaster pilaanii addunyaa beeksisan addunyaa Awurooppaa namni Oromoo beeksisee ishiidha. Ishiin kun jechuun piroojeektiin ishii ka horsiisee re'ee jaalatamuudhaan gamtaa Awurooppaa irras liqii argattee piroojeektii liqii saniidhaan hojii babal'istee baqattoota Afrikaa hedduu fi hojii akka uumte namni kun maqaa lafa Xaaliyaan gaarrenitu nama jiruu horee nama baadiyyaa Xaaliyaan deebisee jiraachisee haadha re'ee gammadduu nama fakkeenyi taatu. Fakkeenya jechuun integreeshinii yookaan ammoo baqattoonni Awurooppaatti dhufanii akkamiin akka bu'aa buusanii ka agarsiistu mallattoo milkiitii mallattoo qaroomatii biyya Xaaliyaanii maqaa itti goote jedhamtee waa hedduudhaan faarfamaa turte. Ajjituu Edaa'oo guddataa kunini umrii 42tti addunyaa kanarra du'anii boqottee jirti ajjeefamtee jirti. Haalli ajjeechaa ishii qoratamee jira garuu waan hagammaan tana beekne ka gaazexaan intarnaasiyonaalii fi qorreetta dalaseera. Gaazexaan Xaaliyaan barreessanii fi akkasumas Al Jazeeraatiif miidiyaalee adda addaa irraa waan walitti qindeeffanne isin biraan gahuu deemna. Ajjituun waggaa 42 addunyaa kanarra mana jireenya ishii bakka isheen re'ee itti horsiiste haadha re'ee gammadduu jedhamtee ittiin beekamtu Xaaliyaanii kaabaa Toorentiinoo lafa jedhamtu mana ishii bakka kireeffattee jiraattu keessattuu duutee argamte. Silaa odoo lubbuun jiraatte guyyaa tokko ooltee ji'a dhufu keessatti umrii 43 guutti jechuudhaan gaazexaan Xaaliyaanii akkasittu barreessaa jiranii. Odeeffannoo ishii ka hagammaan tana beeknu ka miidiyaaleen addunyaatii fi akkasumas miidiyaaleen Xaaliyaan haasawaa jiranii. Waan intala jabduu fakkeenya taate kana takka lama irra haasa'uu barbaanna. Ajjituun kunini Itoophiyaa irraa akkuma durattuu himetti akka Al Jazeeraan gabaasetti bara 2010 baqattee lafa ishiin irra qotattee nyaachaa turte lafa abbaa fi haadhi ishii bakka durii ishii irratti awwaalame maqaa maaster pilaanitiin mootummaan wayyaanee ka Abiy Ahmed mootummaan wayyaanee ka Mallas Zeenaawii lafa irraa fudhatee achi ari'amtee bara 2010 Xaaliyaan dhufte. Xaaliyaan keessa ammoo milkiidhaan baqattoota hedduu waan fakkeenya tahuu danda'u hojjetaa jirti. Akkuma dhuftee Xaaliyaanii keessatti horsiisaa re'ee jalqabdee ajjituun horsiisaa re'ee kana re'ee xiqqoodhaan jalqabdee dhumirratti re'een ishii akka malee akka baay'atee fi ka dubbatamaa jiru bara kanattu hojii yoo jalqabdu re'ee 15 jalqabdee bara 2018 addunyaa irratti gaafa beekamte re'ee 180 olii akka horatte
kalee guyyaa baallama ishiitti sagantaa ishii kajalate gamtaan Awurooppaatii fi Xaaliyaanii kutaalee Xaaliyaan adda addaa keessattuu sagantaa ishii babal'isuu fi sagantaa baallama qabdi turte. Baallama sana irrattuu ajjituun argamuu hin dandeenye. Ajjituun akkam baallama irra hafti jedhamee gandi ishiin jiraattu gandi xiqqaa Toorentiinoo gandi Xaaliyaan kan keessatti mata duree taate baallama irratti akka hafte hin beektu nama hojiitti nama baallama kabajuu nama jechuun nama jaalatu hojii ofii jaalatu sagantaa carraa guddaa kan argate akkam irraa hafti jedhamee yoo mana ishii dhadhaamu ajjituun balbala banachuu dadhabde balbala jechuun poolisoonni Xaaliyaanii yoo cabsanii seenanii ajjituun ijjeeffamtee jirti. Burri isaanii mataa keessa yookaan madooshaadha mataa keessa tumamteeti kaduute namni ishii ijjeessee jedhamee dubbatame akka gaazexaan biyya Xaaliyaanii barreessanittu nama ishii fi re'ee tiksu nama jechuun fulaanii ka biyya Gaanaa irraa dhufe maqaan isaa ammoo jechuun Adam Suleymaan nama jedhamuttu ijjeessee jedhamee shakkame jira. Yeroo ishii ijjeesse kana yakka birallee dalaguu isaa amanee jira. Ajjitu burri isaan dhahee yeroo ishiin fuullaltee gaggaabdusanii yeroo hedduu deddeebi'ee akka gudeedallee dubbatee jira kan amane jira. Namtichi kun ammaan tana yeroo ammaan tanattu qabamee mana hidhaa Xaaliyaanii akka inni jiru kan dhagahame jiru. Ajjituun kunniin gaafa dhuftee yuuroo 200 dhuftee re'ee 15 horattee re'ee 15 irraa kaatee re'ee 180 bara 2018 turatte nama hedduu hojii uumtee chiizii akkan jaalatamu karee ka Awurooppaa keessa yeroo ammaan tana bade oomishuudhaan chiizii ishii kana biyya akka Firaansii fa'aa dhaqqabsuu dandeetta jirti. Sagantaan ishii kunni horsiisee re'ee kun nama baadiyyaa Xaaliyaanittu baadiyyaa Xaaliyaan ka warshaan ijjeesse namni keessa magaalattu galee lubbuu itti horee nama jiraachisee jedhamtee akkasittuu faarfamaa turte. Ani gaafa biyyi kiyya irraa baqadhee dhufu baqattuu ture garuu Xaaliyaan keessatti dhufe lafa kiyya uumadhee biyya kiyya tolfadhee namni na dura dhaabbatu hin jiru jechuudhaan dubbattee jirti. Yeroo sana yeroo ishiin akkas jettu Rooyitersittuu himte kana bara 2018 jiruun ishii akka jiru milkii baqattoonni Awurooppaa akkas jijjiiraa jiranii warri baqattoota jibbuu yeroon sani jechuun yeroo Doonaald Tiraamp fa'aatii baqattoota jibbanii Brexit fa'aatii haasoftu baqattoonni akkas Awurooppaa waggumachaa jiranii jedhame jiruun ajjituu edaawoo guddataa kun akkasittuu dhiyaate turte. Ajjituun jireenyi isii jireenya milkiiti nama ishiin hojii uumtee fi ishiin jijjiirtettu ijjeessee jedhameeti amma gabaafamaa jiru. Namni kun maaliif akka inni ijjeessee qoratamaa jira. Haa ta'uuti malee shakkiin jirtuu jedhamee dubbatame keessa kaffaltiin natti xiqqaate yookaan kaffaltiin hin kaffallee waan jedhuuni shakkii akka irraa qabdu kan dubbatamaa jiru. Ajjituun kun jechuun nama hedduu mana ofittuu galchite warri jechuun horii horsiisuuf kan gargaaraa turte namnichi amma ishii ijjeessu kulleen mana ishii keessa akka isii wajjin jiraatu akkasittuu gabaafamaa jira. Haati re'eelee gammadduu yookaan ammoo dubartiin Xaaliyaan baadiyyaa isii lubbuu itti horte fakkeenyi milkii baqattoota akkamii jechuun baqattoota fi Awurooppaan waliin jiraatti namni agarsiise namni bu'aa baqattoota jechuun Xaaliyaan keessattuu agarsiise ajjituu edaa'oo guddataa umrii 42tti addunyaa kanarra deemtee jirti. Harki namaattuu duute gaddi guddaatu nama hedduutu dhagayame mataa duree guddaa haati re'ee gammaddu yookaan ammoo re'ee gammachuu qabdu nama re'ee ishii tiksuun ijjeeffame jechuudhaan gaddii guddaan Xaaliyaan keessattuu ibsamaa jira. Gaarreen Xaaliyaan keessattuu Xaaliyaan qaba gaarreen Toorentiinoo Vaalee de Moocheeni lafti ishiin jiraattu achittu jechuun wanni gooti re'ee horsiiftee chiizii re'ee gooti gaarreen Xaaliyaan si dhabuu deemanii re'eeleen kan keessi dhabuu deemte jechuudhaan dubbatamte turte. An Xaaliyaan keessattuu nama milkiidhaan beekamu wanni na sodaachisu tokkolleen hin jiru warri mirgaa qubaallee natti qabu jettee dubbattee jirti. Ani kana sodaachisu odoo wanni tokkolleen hin jiru kana sodaachisu re'eelee kiyya kan sodaachisu jeedala yookaan ammoo geedala ofirraa eegu malee awwaan sodaadhu diina hin qabu jechuudhaan bara 2018 gaafii fi deebii Deutsche Welle qophii afaan Ingilishii televizyiiniin Deutsche Welle seenaa ishee guddaa dhiyeessa ture maddii oduu Reuters Associated Press CNN Al Jazeera milkii ishii namni hin dhiyeessin hin turre yeroo Awurooppaan baqattoota jibbituttu fakkeenya milkii ambaasaadder baqattoota ta'uudhaan ajjituu edaa'oo guddataa seenaa Oromoo akkasittu beeksifte keessattuu lande giraabee jechuudhaan Oromoon lafisaa handhuurisaa irra buqqa'ee anattu sanittu biyya na baase an biyya badhaatu biyya horsiisa loonii horsiisa horiitiif taatu biyya akkasii qabaa waan danda'u isin garsiisa jettee jechuun nama jechuun maaster pilaanii Oromoo biyya Awurooppaa kanattu akka malee beeksise keessattuu biyyoota gamtaa Awurooppaa kan miidiyaan Deutsche Welle Reuters keessatti hordofamu miidiyaa afaan Xaaliyaan keessatti rakkoo Oromoo baqaan akka isaan biyyirraa bahanii nama agarsiise haati jechuun la capra felice jechuun haati re'eelee gammaddu jechuun la capra felice jechuun re'eelee gammaddu jechuudha afaan Xaaliyaanii haati re'eelee gammaddu duutee jirti re'eeleen ishilleen gammachuu akka hin dhabne sodaan guddaan seenee jira. Lafa Xaaliyaan jechuun baadiyyaa ontee lubbuu itti horte baadiyyaa Xaaliyaan bu'aa qabeessa gootee jedhamuudhaan beekamaa turte. Aadde jechuun ajjituu edaa'oo guddataa kunin warri Xaaliyaanii kan immigireeshinii jibbuu warri hojii nurraa fudhattu jiran akka malee ishii
jibbaa turanii ishiin jechuun warra jechuun immigireeshinii jaalatu warra sanii deeggarti. Kanaafuu yeroo hedduu yaaliin ajjechaa irratti godhamee ture paartii jechuun gara bitaa cillaanfatanii kan immigireeshinii deeggaraa turte. Inumayyuu warri kunniin nama akka ajjituu kan jajjabeessine baqattoonni bira dhufanii xaaliyaan biyya dootee onte lubbuu itti horte biyya goote jechuudhani ajjituu faarsaa turanii. Ajjituun Torrentino bulchiinsi magaalsanii akka malee jaalatamte sagalee guddaa qabdi namni isiin deeggartu filannoo mo'achuuf carraa guddaa qaba. Isiinuu yeroo takkatti filannoo dorgomee naannoo kan bulchuu fi fedhii qaba. Biyyittii kun biyya kiyya fakkaatti biyya keessa biyya kiyya Oromiyaa biyya jechuun horii horsiisee lafa irra jiraadhu laandeegiraab jechuun maqaa maaster pilaanitiin irra na buqqisan jechuudhaani. Xaaliyaanittuu akkasii dubbattee turte yeroo sanii ajjituun namni goskanaa namni seenaa goskanaa qabu umurii 42 hojjetaa ishiitiin ejjeeffamtee burri isaanii addunyaa kanarra baatee dabartee jirti. Ajjituun hojii qofa odoo hin taane nama barnoota illee beekamu akka jechuun gaazexoonni biyya Xaaliyaan haasanitti barnoota nuuf qopheessite jiruu fi jireenya Xaaliyaaniitiif barachuu fi digirii soosiyooloojii fudhattee gara siyaasallee deemuu fi akka karoora qabdu sanichuun gaaffiif deebii bara 2018 fakkeenya baqattoota Xaaliyaan jijjiirame jedhamee wanti irrattuu dhiyaate gaazexaa dhiifama televezyiinii Dooche Velee qophii afaan Ingilishii irrattuu dhiyaate irrattuu ajjituun fedhii sana akka qabdu dubbattee jirti. Haati re'ee gammaddu re'ee ishii irraa tissee ishiitiin ijjeeffamtee re'een ishii dhabuu deemti. Nama gammachuu horii horettu akkamaattuu du'ee jechuudhaani seenaan ajjituu akkasittuu barreeffamee jira. Ani gaafa Awurooppaa dhufe Torrento yookaan Torrentino lafa jedhamtu gaafa dhufe yeroo 200 keessattuu qabadhe achiin dubattu re'ee 15 jalqabee 180 bahee jechuudhaani dubbattee jirti. Gaazexaan Xaaliyaanii akka intarnaasiyoonalee faati seenaa jechuun ajjituu nama jechuun baadiyyaa Xaaliyaanii jijjiire jechuudhaani barreessanii jirani. Gaazexaan kun itti dabalee akka inni jedhutti bara 2018 keessattuu yaaliin ajjechaa irratti godhame warra yaaliin ajjechaa irratti godhame sun keessa namni tokkini ji'a 6 mani murtii irti murteessee jira. Kun bara 2020 kaataa hee jedhamu warri jechuun Xaaliyaanii ka gara mirgaa cillaanfatu warri immigireeshinii hin jaalanne akka malee ajjituu kana xiyyeeffannaa keessa galchanii ajjituu barbaadaa turan jechuudhaani maddeen oduu Xaaliyaanii gabaasa jirani. Ajjechaan ammaan tana kunini waan jechuun waldhaba ishiin tissee ishii kan wajjin qabdumoo waan birattu duuba jira waan jedhu akka qoratamaa jiru ka dubbatamaa jiru daawwattoota keenya jalatamoo fi kabajamoo yoo afaan Xaaliyaanii ka dubbattanii yookaan ka barreessitan taate Corriere gaazexaa isaanii gubbaatti jechuun odeeffannoo bal'aatu jira. Intarnaasiyoonaaliinis odeeffannoo guddaa qabatee La Riippublikaan mata duree oduu addunyaa gurguddaa taate maddii oduu afaan Ingilishii dubbatanii Aljaziiraa dabalatee du'uu ishii namni hin barreessini hin jiru. Akkasittu jechuun fakkeenya jechuun milkii baqattootaa kataate ka baadiyyaa gaarreen Xaaliyaan lubbuu itti horte ajjituu guddata addunyaa kanarraa umrii 42tu duutee jirti. Gabaasa waan kana bal'aa yoo barbaadanii Corriere della Sera yoo dubbistanii odeeffannoo bal'aatu jira achirra intarnaasiyoonaali yoo dubbistanii achi gubbaallee odeeffannoo bal'aatu jira. Daawwattoota keenya jalatamoo fi kabajamoo ajjituu rabbiin jechuun lubbuu isii jannatan haa boqochiisuu jenna. Nama akka malee istooriin ishii hangaafa Dooche Velee fa'a irratti Reuters fa'a irratti dubbise bara 2015 2016 istoorii akka malee jechuun naatuqe keessa tokko. Waan jechuun horii horsiisuu waan baadiyyaa kana waan booraan keessa dhufeef si'a akka malee jaaladhallee gaafa jechuun seenaa isii daawwachaa jiru anaaf obboleessi kiyya Dr. Ibrahim wajjin tenne daawwachaa turre. Dr. Ibrahim yeroo sana akka malee isiitu gammadee waan tureef ijoollee kiyya yeroo argadhee qabadhee Xaaliyaanii geessee gaafa tokko ajjituu edaa'oo guddataa jechuun ijoollee kiyya agarsiisee horii horsiisuu re'ee tiksaa nu baane ijoolleen kiyya akka barattu fedha Xaaliyaan geessaa jedhe dubbatu ture. Anillee jechuun gaafa tokko Xaaliyaan yoo deeme Xaaliyaan deemuu biyyan barbaadu keessatti akka wanni an jalqaba godhu ajjituu edaa'oo guddataa laalaa jedhe akkasittuu yaadaa ture. Haati re'ee gammadduu kun re'ee leesii keessa deemtee jirti. Re'een isii maal akka taate hin beeknu namni bira jechuun seenaa ishiin jalqabde kana bakkaan baasaa jennee yaadna. Nama jechuun waan Oromoo saamicha lafaa mormi Oromoo sadarkaa addunyaatti beeksise keessa nama tarree Jawaar Mohammadii fa'aa nama tarree jechuun Fayyisaa Leellisaa fa'aa nama seentu keessattuu namni afaan Xaaliyaanii dubbatu namni gamtaa Awurooppaa keessa jiraatu hojiin ajjituu edaa'oo guddataa hojjette hojii akka malee guddaati waan fakkeenya guddaa tahuu fi waan akkasiiti sila odoo jechuun biyya qabannee seenaa qabannee nama jechuun waan Oromoo fi gootee fi nama badhaafamu waan isiin Oromoo gootee fi nama jechuun gurri isii bakka guddaa dhaqqabu garuu yeroo garii biyya dhabuun yeroo garii nama jechuun si dubbate si dhaadessu dhabuun akkasitti waliin nama godha. Ishiin nama Itoophiyaa ka Xaaliyaanii keessattuu nama akka malee beekamaati. Tarree jechuun akka warra Abdiisaa Aagaafa warra seentuu Abdiisaa Aagaa jechuun nama Xaaliyaan keessattuu faashistiin wal lole nama jechuun Tarree Abbabaa Biqilaa
Olompikii Tookiyo bara 1960 keessattuu mo'ate nama aadaa hojii xaaliyaanii hojiidhaan jijjiirte nama faayidaa baqattootaaf fi baqattummaa jaarraa 21ffaa yeroo baqattoonni jibbamanii biyya gamtaa Awurooppaa agarsiiftee ajjiituu eda'oo guddataa kana jechuu barbaada daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo.